garuu wal biratti si marjuu jaallatu. Bakka dhibara haadha wal dhoofee dhageettee ati. Wal keessa jirtu bara yeroo san. Wal keessa turre bara yeroo. Walaloo inni nama walaleessa dhageettee ati qo'e. Walaleessi maa naasanii malee naasanii malee. Mooneetiin jala ture beektaa mooneetiin jala ture beektaa moo. Buusan karaarra jira beektaa. Ani yeroo maali nuti tokko maali sinna kubalti. Walaloo giximii qaba abbo giximii qal'aa sitti fakkaate. Ana isa caalaa inni kubalti jiru wallahi nan kolfe baay'een kolfe bara. Waan nama goone jaalalli waan nama goone qabdu Oke, nanti makamu cayo sisa na situ tu. Ibarat itu. Mau nanti mesti sih. Kami ni. Deno. Romi. Romi nak kepancing. Normal gitu sih itu. Jal kami kajet ni lah. Jal kami kajet ni. Osoo kolfitu fe'amtee bar roobee waan sigarra osoo kolfitu fe'amtee bar. Isaan iddoo bishaan dhagee jalqabisha jennaan inaare miira keessa galee wallahi miskiina bara. Waraana nyaate. Wallahi walaleessa dhumarra qofa dubbisee barate maal argite sedha yoo tana gubbaanii fi ka'umsinii fi mahaaliin si qaba. Yeroo sana maal sitti dabalu beektaa? Barreeffama mooneetiin jalatti barreessitee turte dhugoomsuuf natti bilbilte. No, sana dhugoomsuuf akka dhiyaatti teessee dhaggeeffanne barbaadan sitti daawwata. Wallahi. Yoo sanillee silkii kanaan sirraa kaasee kanaan hin jiraa barachuu. Yaa Rabbi silkii tokko cabsi. Yaa Rabbi cabsi. Maal akkam godhu? Aku silkii fi yoo kun illee cabsi kanaan wal bitaa bara. Fatiin ollaa kee jirtisaa dhuftee cabsitee adeemitu wallahi. Isheeyyuun cabsaa maasilkii cabsitiisii fatiin ollaa kee jirtu faanii fi si godharraa jiru. Dhabuu qaba silkiin tokko maa dhabuu qaba argachuu. Si maantu eega yoo silkiin kun cabee? Sitti waliseen tokko waadaa seenennaa waadaa kun cabsu ati waadaa cabsite malee jalqaba dura bu'een cabsu. Waadaa bebbaalle gar. Simma bira jirti. Okay. Mishwaara kaffalii fi ergi deemtee cabsite adeemitu. Kun bakka dhabuu qabu yaa rabbi namoota fayyadanii. Silkii kan koo cabsaa? Abbaate silkii gatii qaalii qofa qaba indaallee isaa. Uummanni jechuun gaafa jalqabaa dursi gaafa duree koomentii jalatti barreessaa. Wallahi dhugoomeera dubbiin kun. Maal jedhanii? Gaa'e sababa lama. Sagaleen kee maaf sagalee ashiitti fakkaata? Jammar nama hunda jedha baroo maaliif akka ta'e kan lafarratti sinaan jedhan. Bakka isaan fidanii walitti qaxxamanii maal beekan? Qorata rabbi jedhii. Hiikuu abdii. Qorata rabbi jedhii galaana baatu jedhii meetii qunnoo mana wasii namaa farrasita. Nama si arrabsi ammallee filoo ofiitti dabalu. Warri nama irratti nalamni keessan dheeratu dhugaa dubbachuu rakkoo qabu. Ana maaf haasa'e kaadha si jedhateetiin rabbi jedhisiin jedha rabbiin mana si gaaree dhufee jalatti waan biraa haasa'aa achi dhufee rabbi jedheedha. Dabil gaa'es dabil. Galas gadi qabii isa kana baasee erga inni kadhate makkuma kooti. Aklamus yoo si arrabsi sabboontu Oromoo kan jedhu. Maqaa iyyuu beeku maal baasa? Booda jalaa baasa sabboontu Oromoo kan jedhu maqaa kooti. Mana jalatti nuti gameessa ilma jaalalaa ilma fiqirii. Mee namni as jirtan Huseenii kana iddoo godhaadhaan nama garraamii nama qashtii wallahi.
biqiltuun irra jirti laatu. Namni achi keessa galiin bahu bar. Namni achi keessa gali yoo malqiyaamaa galcha oguu galchu mungkin mooditaroonni kan goobiloo godhan jiran hin beeku. Biqiltuu raadda nuti haara galfattee taa'atamti. Maal? Gama seeraa biqiltuu raadda. Sejamar biqiltuu fati maal walii qabdan. Lakki qorataa. Ani fati wal dhabaarra jedhiste biqiltuudhaan oolin. Biqiltuun obboleettii kiyya afaan tokkoon. Ofii dammoo akka waan ani sin falfalee adda sin baasee ayyoomiin guyyuma takka yoo adda baasiniin jedhe bultii ofii ijaarrattee bultii ofii ho'ifattee taa'atti kaata waan biraa asoo kana baddu gochuuf. Isuma bolummaa yaaduma. Biiftuun kana jettee afaan biiftuu akkanaa jedhani malee waan ati kana jiraattu fama namni beeku namni irratti qabata. Ani kan biqiltuun adda bahin jenne walaloon keessa walaloo obbolummaa inni ibsu walaloo waan biraa ibsaa. Booda isheen bultii ofii qabattee jireenya ofii ho'ifattee jiraataa jirti malee an adda isin hin baasu. Ati biqiltuu adda nu baastee yoo jettu maal jechuu barbaaddeeti? Maal jettee? Keessaa isaa godha bini keenya ilaan balleessina. Isaan nu guutuu. Maal haasa'aara? Ini tahu ini dia nalu. Biftu ko. Koi. Yeroo waa suuftu sagalee kan ol fuudhi dubbadhu buugalatoo. Baganaan fuudhee murteessuu. Doktorri. Dhugaa jettee. Mooleetii jaamaatti. Mooleetiin biloo goote. Mucaa jalatti sisira koo binti baaduu isaan jiru akka isaan biloo godhanii natti rabbii fedhe. Mucaa jalatti. Mana macaan sini of istinatti miidhugaa dubbachuuf shakka. Itti muqabatteetu waan ija keetii waan argite qofaan na gaafadhu waan gaafattu. Wayi. Wayas. Yaansi nama naaf jira, adas nama naaf jira. Yoo akkam ta'eyyuu nama. Gaafa fayyadu. Eenyu namante? Har'a si nama na gaafa fayyite garuu si nama nu. Boolta jedhu bara. Har'a guyyaa seeni. Abboo daqiiqaa 10 iyyuu geenne mana eenyu ture iyyuu mana eenyu mooneetillee jirti roomiin jirti. Mana eenyu akka turre hin beeku gargaarsa wayiitu ture. Achi namni baay'atu jedhanii seenee an daqiiqa 5 iyyuu turre karaarra waan jiruuf hojii biizii ta'ee dhuma san baye. Maal waliin jedhu deemuudha? Abbaate bakka gargaarsa Oromummaa illee wal cinaan dhaabatinaan jedhan akka barate. Dirqama mana macaatti gargaaramuu qaba. Macaan hukumatti gargaarsa hin ta'u. Saamichatti yoo macaan hin dhufe. Akka mana macaa ta'e maaliin argite haasaa adda ta'amu? Yoo mana macaatu ta'e macaa ilma Oromooti. Manni mana Oromooti qaachi keessa wal garu Oromoo guutu biiftuu qofaa miti. Macaallee galgala arrabbumatu rakkisee hunu.
ربما أكان لقوة ما إنجي بركة ما بوي تكا أتيت لي قوة كان كيبو أنا لي قوة كي بويا Hindi, ani ko mo ba, ani bermana babo no lamani. Dover. Tugar ko. Ilan, dari yon, ababo yo ka, moneti wajin se ne, inarin tole. والله بالله تالله ستمير ورب الكعبة ستمير مكو أبابو سني مكو مونيتي سني نتبنين Wallahi ba, mana babu, mana moneti ke sa to kumma se no ba. Mon istide mi se ni ko tumilai, tugar betti wana so no ba yetu jira. أتوما مونيتي شجرم توف أبابو شجرم توجين سرقنا نجتشو وليتين Thank you. First gift travel guys. Macam miskin baru garana nyata to ko nawan sande garana nyata. Yaro Macam miskin amargana. Mata itu macam mana? Ati miskin jadi kan bahasa ni rahu billah. Khalas, anak far saya rabat. Okay. Kita sendam. Ya Rabbi kia ऐसा नमानी ले मिस्कीन है इसी moneti yo ka ababo farsi Allah tahu ka bam. Yaro ni safar ababon jadi kurang yarati